Hayyee jaalatamuu maatii chaanaalii keenya Oroof marti keessan bakka isin jirtanitti nageenyi keenya jaalalaa isin haa dhaqqabdu. Har'a waan tokko isiniif qooduu jaalanneerra. Fuulbarruu lalisaa Indirisa Damirraa waan arganne tokko akkas jechuudhaan eegalti. Shinooyyee yookaan Ingicaa. Shinooyyeen ayyaana qarreeti. Bilisummaa shamarranii fi ifa dubartootaati. Aadaa Oromoo keessatti ayyaanota dubartootaa kanneen mataa jedhaman keessaa Shinooyyeen isa tokkodha. Oromiyaa bakkeewwan garaa garaatti sababa amantiitiin akkasumas ammoo sababoota birootiin ayyaanni kun erga kabajamuu dhiisee bubbulee tuttureera. Shawwa Lixaa fi Horroo Guduruu keessatti ammoo yeroo dhiyootti ni kabajama kan turedha. Godinaalee Shawwaa sadan keessatti garuu akkaataa ajaa'ibaatiin eegamee kunuunfamee ammallee kabajamaa jirudha. Shinooyyee jechuun waggaa keessatti dhuma ji'a hagayyaatii hanga fulbaanaatti kan kabajamudha. Olaantummaan shamarranii heeruminii yeroo itti mul'atudha. Mana abbaa fedhan deemanii gaafatanii waan fedhan dibatanii fudhatanii nyaatanii fi dhuganii eebbifamanii kan itti ba'anidha. Shamarran shinooyyeef yoo deeman qunnii galgala isaa buqqifatan kan baatatanidha. Qunnii urgeessaa ofiis urgaa kan itti adeemanidha. Weeddinu isaanii ciigoo qaba. Ciigoo jaalalaati. Hiika warroomii fi fedhii heerumaa fa'i. Gurguddaan yaa'ee dhume xinnoo guddifanna jechuudhaan kan heerume qeequ kan geesse ammoo heerumaaf kakaasu. Kaan ammoo guddisuuf dhaadatu. Shinooyyee boodas dhiira waliif galan waliin wadaaja ta'u wal dhungatu. Karameellaan shaashinis wal geeddarama. Ayyaanni aadaa kan uummata maraa hirmaachisu akka kanaa keessattuu ammoo kanneen badan deebisnee kan jiran jabeessinee itti fufuu danda'uu qabna. Wantoota tokkummaatiin uummata keenya walitti hidhanis ayyaanotaa fi taateewwan wal faana himan akkanaa fa'i. Irreechi irree Oromooti kan jedhamuufis tokkummaatiin sababa hirmaannuu fi Shinooyyeen Taaboree fi Ateeteenis sadarkaama uummatummaatti ol ka'ee yoo kabajame fuuncaa walitti nu hidhu ta'a. Hojii gaarii akka kanaa lapheerraa haasimannu. Warri TPLF bara aangoo isaaniitti wantoota gurguddaa baay'ee isaan saba isaaniif godhan keessaa tokko ashandaa galmee UNESCO yaabsisuu isaaniitiin. Ashandaa fi Shinooyyeen waan baay'eetiin wal fakkaatoodha. Ayyaana shamarranii ta'uura darbanii waqtiin isaan keessatti raawwatamanii fi fakkoominni isaan qaban illee tokkodha. Aadaan kun aadaa xabboo ganamaati. Haa jabeeffannu, haa kunuunsinu, haa kabajannu. Egaa magaalaa Finfinneetti akkuma Shinooyyeen kabajamee darbe irreechi hora Finfinnees bara kana bifa addaa fi yaadannoo seena qabeessa ta'een ni kabajama jennee amantii guddoo of keessaa ni qabna. Irreechaaf haa qophoofnu. Finfinnee irratti irree tokkummaa keenya haa agarsiifnu. Chaanaalii keenya kana haaraa waan ta'eef nu beeksisuudhaan nu cina dhaabbadhaa isiniin jenna. Subscribe, like gochuu, share gochuu jaalladhaa. Hanga qophii biraa walitti deebinutti nagaadhaan nuuf tura.